Bakkalcha Barii. Bakkalcha Barii. Qophiin kun walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporative fi Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin Bakkalcha Barii dhimmoota sochii yuunivarsiitichaatiin wal qabatan irratti xiyyeeffachuudhaan FM Faanaa Sallaa 90.0, Faanaa Shaashamannee 103.4, Faanaa Naqamtee 96.1 fi Faanaa Haramaayaa 94.8 torbanitti guyyaa tokko isiniif tamsa'a. Bakkalcha Barii. Bakkalcha Barii. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakkuma jirtanitti qilleensarraan isin bira haa ga'u. Qophii Bakkalcha Barii walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporative fi Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatiin torbaanitti al tokko yeroo kanatti isiniif dhiyaatu eegallee jirra. Qophii kanaan hojiiwwan humna namaa ga'umsaa fi dandeettii qabu horachuu fi gama hojii riifoormii itti fufsiisuu irratti leenjiin barnoota qorannoo fi tajaajila hawaasummaan Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatiin hawaasaaf hojjetamaa jiranii fi bu'aawwan argaman hordofnee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Qophii Bakkalcha Barii keenya har'aatiinis guddina diinagdee itti fufsiisuu fi jijjiirama bu'a qabeessa ta'e argamsiisuuf waan hojjetamuu qabu irratti hooggantootaa fi hayyoota yuunivarsiitichaa dubbifnee waan qindeeffannee isiniif dhiyeessina. Qophicha waliin aan Muhammad Guddataatii nu dhaggeeffachaa yaada eeruu fi qeeqa qabdan nu biraan ga'an ammootu affeerraa keenya. Rakkoo akka biyyaatti jiru furaa guddina diinagdee fooyya'aa galmeessuuf ga'een humna namaa dandeettii fi ga'umsa qabu olaanaa ta'uun beekamaadha. Humna namaa naamusa hojii gaarii qabu saayinsii fi teekinooloojii waliin tarkaanfatee jijjiiramaaf kaka'umsa qabu qabaachuuf leenjiin bu'aa fi faayidaa qabatamaa fiduu irratti xiyyeeffate kennamuun shoora olaanaa qaba. Dhaabbilee barnoota olaanoo humna namaa waajjiraalee mootummaa keessatti hawaasaaf tajaajila kennan leenjiin ga'umsuu irratti hojjetan keessaa tokko Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaati. Yuunivarsiitichi erga hundaa'ee galee gama kanaan hojiilee garaagaraa hojjechaa jira. Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaan qunnamtii idil-addunyaa fi koominikeeshinii barsiisaa Irreessoo Nagii Yuunivarsiitichi riifoormiiwwan bahan akka hojiitti hiikamanii fi itti fufaniif kan kaayyeffatee hojjetu ta'uu ibsan. Bifuma waliigalaatti ergamni yuunivarsiitii keenyaa humna misoomaa, humna gaggeessitootaa ga'umsuudha. Kana jechuun yuunivarsiitichi qorannoof qo'annoo yoo hojjetu rakkoolee gufuu misoomaa ta'an, rakkoolee gufuu hawaasummaa ta'aniif gaggeessummaa ta'an adda baasuudhaan hojii kenna tajaajila, hojii biyya gaggeessuu keessatti rakkoolee qunnamuun malan uduu rakkoo isaan hin geessin dursanii dhaqqabuun irratti hojjechuun akka danda'amuuf. Kanaaf walumaa galatti akka yuunivarsiitii keenyaatti biraandiin guddaan ilaalu riifoormii itti fufsiisuudha. Biraandiin guddaan irratti xiyyeeffannoo hojjennu riifoormii itti fufsiisuudha. Gama barnootaatiin humni namaa beekumsa akka argatu human resource development kanarratti hojjechuun barbaachisaadha. Kanarratti cimsee hojjeta. Leenjisa ogummaa yeroof rakkoo hiikuudhaaf barbaachisaa ta'an yookaan kenna tajaajila cimsuu danda'an irratti xiyyeeffachuudhaan ni hojjeta. Qorannoof qo'annoon tajaajila hawaasummaas ni kenna jechuudha. Jijjiirama akka biyyaatti galmaa jiru itti fufsiisuuf yuunivarsiitichi ergama itti kenname baachaa jiraachuus obbo Irreessoon kaasaniiru. Rakkoolee alnaamusummaa fi kenna tajaajilaan wal qabatan furuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'uu siman. Kanaafis leenjiin gaggeessitoota sadarkaan jiraniif kennamu ga'ee qabaachuu hubachiisaniiru. Leenjiin kennamu, barnoonni kennamu gaggeessummaa cimsuu, public servant cimsuu irratti kan xiyyeeffatu. Kun immoo dandeettii humna namaa dinagdee utubu kan cimsu waan ta'eef keessumattuu haala qabatamaa biyyi teenya keessa dabarsiteen gaaga'umsa dinagdeetiin wal qabatee jiru, kenna tajaajilaatiin wal qabatee jiru, rakkoo COVID-19 uumaa tureen dinagdee keenya rakkoo keessa galee ture cimsuun barbaachisaadha. Gama waraanaatiinis akkasuma rakkoon dinagdeen keenya sadarkaa gahuu maluun geenye waan ta'eef jijjiiramni kan jiru ta'eef yoo ta'e illee dinagdeen keenya sadarkaa gahuu maluun geenye silaa kana caalaa guddachuun hin danda'ama kan jedhuun qaba. Kanaaf amma dinagdee kana dandamachiisuudhaaf riifoormiin deeggaramuun barbaachisaadha. Riifoormiin deeggaramuu yoo jennu saayinsii ammayyaa gaggeessummaa mala ammayyaatiin deeggaramee jechuudha. Kunniin afaan Ingiliffaatiin business process re-engineering
BPR kan jennuun, Kaizen kan jennuun teknoolojii odeeffannootti fayyadamuudhaan akkasumas qulqullina kan biroos dabaluun ni danda'ama. Akkaataa barbaachisummaa isaaniitiif barbaachisummaa mana hojiitiin isaan kanneen fayyadamuudhaan kenni tajaajila yookaan tajaajilli nuti kennu qulqullina kan qabuu fi yeroo abbaas dhimmaa kan qusatu ta'ee kan kennamu akka ta'u kanneen irratti hojjechuuf humna namaa cimsuuf gahoomsuun barbaachisaadha. Gama biraatiin ammoo dhaabbileen oomishanis yoo jiraatan kan irratti hojjetaniitiin jedhamu bu'a qabeessa ta'u. Kana malees saayinsiif teknooloojiin deeggaramuun tajaajila si'ataa fi qulqullina qabu abbootii dhimmaaf kennuu irratti hojjetamuu akka qabus dubbatan. Gama kanaan yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa gaggeessitootaaf ogummaa yeroon barbaadu kennuun gahoomsaa jiraachuu ibsan. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa barsiisaa jira. Ogummaa barbaachisaa ta'e yookaan isaan barbaachisu aanaa irraa ta'ee godina irraa dhufan barachuudhaaf kan dhufan jira. Ogummaa san argataniitiin gara iddoo dhufanitti deebi'aniitiin uummata isaanii tajaajiluu gahumsaan tajaajiluu akka danda'an qopheessaa jira gama barnootaatiin. Kaarikulamii isaa qorannoof qo'annoo irratti hundaa'eetiin fooyyessaa kaarikulamii sun hammachuu waan qabu akka hammatu sirni barnootaa jechuudha. Kaarikulamii sirni barnootaa kun dhimmoota hammachuu qabu hammateetiin akkaataa saniin barnoonni kennamee ogeessonni barachuu dhufanis yookaan warri barachuu dhufanis ogummaa barbaachisaa ta'e argataniitiin gara naannoo dhufanitti deebi'aniitiin uummata isaanii tajaajilanii bu'a qabeessa ta'uu akka danda'an qopheesseetiin deebisuu irratti ciminaan hojjechaa jira. Leenjii kennaa jira. Leenjii qorannoof qo'annoo irratti hundaa'eetiin adda ta'e rakkoo hiikuu danda'u qabatamaadhaan rakkoo hiikuu danda'u irratti xiyyeeffachuudhaan gaggeessitootaaf kennaa jira. Waggoota dhiyoo'as hojii guddina diinagdee bayyanachiisuuf hojjetamaniin bu'aan gaariin galmaa'uu kan ibsan immoo yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa damee Finfinneetti qorataa gorsaa fi leenjisaa kan ta'an Dr. Moosisaa Urrumaati. Akkuma diinagdee biyyoota addunyaa biroo biyya keenyas waggoota darban qormaanni hudhaawwan diinagdee ta'an garaagaraa mudachuu eeraniiru. Hojii tarsiimoo fi imaammataan deeggarameen mootummaan diinagdee biyyaa guddisuuf tattaaffii taasifamee fi xiyyeeffannaa diinagdee damdaneessaaf kennameen bu'aawwan argaman jajjabeessaa ta'uu kaasan. Akkuma beekamu egaa biyyi keenya addunyaan ala baatee kan jirtu sana odoo hin taane addunyaa wajjin kan jirtudha. Rakkoonis gammachuun addunyaa mudate nullee nulkutuun oolu jechuudha. Kanaaf diinagdeen yeroo darbee waggoota 3 dura sababa koovidiitiin addunyaanis jeeqamaa ture. Daldalli waliigalaasaa ta'uu diinagdeen sochiin waliigalii taasifamaa ture laafaa kan dhufeedha. Laafinni sun immoo guddina biyyattii irratti dhiibbaa mataasaa kan geessisaa turedha. Biyyi keenyas immoo biyya qaama addunyaati waan ta'eef rakkoo dhibee kanaan dhibeen kun uumeen diinagdeen keenyas akka inni qabbanaa'u ta'eera jechuudha. Haa ta'uuti mootummaan diinagdee kana jajjabeessuu keessatti diinagdeen kun akka inni dandamataa ta'ee ba'u keessatti hojii babal'aatu hojjetame. Kanaaf hojiin babal'aan gama diinagdeetiin hojjetame jennee akka waliigalaatti ilaallu riifoormiiwwan adda addaa gaggeesseera. Kanuma akkuma beekamu mootummaan jijjiiramaa yeroo diinagdee keenya tasgabbeessuudhaaf akkasumas immoo diinagdee keenya ceesisuudhaaf kanaan dura sirnoota darbeen keessatti diinagdeen keenya qonna bu'uureffate qonni kan hoogganu diinagdee qonni hoogganu jenneetti xiyyeeffannoo guddaa qonnaaf kennaa turre. Kana bira darbee mootummaan diinagdee kana galteessaa babal'isuudhaaf jedhee damdaneessa akka inni ta'u dameen isaa akka inni babal'atu xiyyeeffannoo hundumaa akka inni ta'uu danda'uu fi kanaaf riisoorsii keenya bal'aa hundumaa as keessatti akka inni hirmaachuu danda'u godheera. Diinagdee kana qonna akkuma jirutti kan qabannellee yoo ta'e industiriin keenyallee akka inni babal'ataa jiru keessaayyuu turizimiin akka inni babal'atu diinagdee keessatti gahee akka inni taphatus turizimii fayyadamaa turre teeknooloojiiwwan keenya keessas bal'inaanis akka inni itti gargaaramee bu'aa fi diinagdee keenya keessatti tumsa taasisu godhamaa ture. Kanaaf riifoormiiwwan babal'aa diinagdee hedduutu gaggeeffamee jechuudha. Rakkoolee akka biyyaatti xiyyeeffannaa argachuu qaban keessaa tokko qaala'iinsa jireenyaa ta'uu kan ibsan Dr. Moosisaan rakkinicha furuuf oomishaa fi oomishtummaa dabaluun barbaachisaa ta'uu himaniiru. Kun irraa maal argannee yoo jennu akkuma waliigalaatittu diinagdeen keenya rakkoowwan biyya alaatiif dhufaa ture sana akka inni dandamatu godheeraa jechuudha. Kana yoo jennu diinagdeen keenya guutumaan guututti keessaa ba'ee kan jennu miti. Yeroo ammaan tana galiin qaala'insi jireenyaa ol ka'iinsi jireenyaa uummata dararaa kan jiru immoo mootummaan keessayyuu beezik gud jennee kan waamnu yookaan immoo nyaata bu'uuraalee sana wajjin deeggaruu fi dhiyeessuu
tumsuu fi waan akkasii kana keessatti bal'inaan akka inni dhiyaatu godhamaa ture jechuudha. Keessawuu meeshaa beezik ta'ee an akka zayitaa nyaataa kana iddoo irratti akka inni bal'atee hojjetamu wanni hojjetamaa jiru jechuudha. Gama biraatiin qala'iinsa jireenyaa immoo bu'uuraan tasgabbeessuuf wanni murteessaa ta'e oomisha fi oomishtummaa dabaluudha. Oomisha fi oomishtummaa dabaluu keessatti mootummaan amma keessayyuu qala'iinsa jireenyaa kanaaf gabaan akka inni tasgabbaa'uu danda'u gochuu keessatti oomisha qamadii kallattii bu'uureffateen bal'inaan hojjetaa jira jechuudha. Kana wajjin wal qabatee inni oomishni dabalaa kan deeme ta'uudha fi gabaan keenyallee karaa kanaan oomishni keenya akka inni dabalatu. Kana malees rakkoowwan mudatanii turan keessaa rakkoon sharafa maallaqa biyya alaatiin wal qabatanis turuu eeran. Kana furuufis hojiiwwan hojjetamaniin fooyya'insi jiraachuu eeran. Faayidaa gama kanaan argamu dabaluu keessattis qulqullinaa fi hammeentaa alergii daran dabaluun gahee olaanaa qabas jedhan. Rakkoowwan sharafa biyya alaa wajjin wal qabate tasgabbeessuudhaaf alergii keenya akka inni dabalaa deemu kana irratti bal'inaan hojjetaa ture. Kanan keessatti jijjiiramne wayitis kana kan jenne argameera jenne jechuudha. Alergii keenyas beezii isaa bal'isuudha. Kanaan dura ayitamii bunaa qofa irratti kan xiyyeeffate sana immoo babal'isuudhaan ayitamii adda addaa akka inni babal'atu taasisuudhaan kunis sharafa biyya alaa argamsiisuu keessattis hojii bal'aatu hojjetamaa ture kan jedhu sanaadha. Kanaan wal qabate qamadii bichaa miti kan oomishnu qamadiin qofaa miti kan oomishamu ruuzallee oomishuu jalqabneerra. Kan immoo akkasumatti qofaa isaa odoo hin taane teeknooloojiidhaan deeggaramu teeknooloojiin haala ammayyaa ta'e oomisha fi oomishtummaa dabaluu danda'uun bonee itti dabaluudhaan yeroo 2 yeroo 3 jal'isiidhaan oomishuun wanni akkasii kanarratti hedduu mootummaan karoorfatee hojjetaa jira. Kanaaf jijjiiramni amma dhufaa jiru gaariidha kan jedhu sana qaba gama kootiin. Waggoota darban dhiibbaan keessaa fi alaa gama siyaasaan hawaasummaa fi diinagdeen turuu kan ibsan pirezidaantiin yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Garramuu Hulluuqaa sochii diinonni Itoophiyaa biyya diiguuf gochaa turan ummanni biyya keenyaa jaalala biyya isaaf qabuun tokkummaan qabsaa'ee birmadummaa biyya isaa eegsifachuu danda'uu himan. Wayitaammaatti diinni ummata biyya keenyaa hiyyummaa ta'uu himuun hiyyummaa injifachuufis yuunivarsiitichi gahee sarraa eeggamu baachaa jiraachuu kaasanii hunduu gahee gama kanaan irraa eeggamu baachuu akka qabu hubachiisaniiru. Akkuma beekamu biyyi kun akka biyyaatti kanaasufnu biyyi kun walabummaa ishee eeguu keessatti rakkoo hin qabdu. Eeguutiin, du'uutiin, wareegamuutiin walabummaa fiizikaal territorii ishee sovereignty ishee eeguu keessatti homaa seenaa keessatti rakkoo hin qabdu. Garuu immoo hiyyummaa keessaa bahuu hiyyummaan dhiigan barbaadu hiyyummaan dafqa barbaada. Dafqinee hiyyummaa keessaa bahuu keessatti immoo rakkoo guddaa qabna jechuudha. So rakkoon keenya dafqinee hiyyummaa keessaa tokkummaatiin production irratti oomishtummaa irratti si'aayinaan uummata tajaajiluu irratti dafqa keenya duguuggannee hojjechuun nurra jira kan jedhu jalqaba dubbii isarratti walii galuu qabna jechuudha. Kana gochuu keessatti yuunivarsiitiin keenya leenjii hooggantootaaf kenna, leenjii siviil sarbaantootaaf kenna jechuudha. Kanatti xiyyeeffannoo keessa galcheeti. Keessumaatti oomishtummaa poteenshaalii biyyi keenya qabdu kan humna namaa kaapitaal gara humna namaa sirriitti humna namaan baay'ina namaa miti baay'isoo nama baratee gaafa jennus nama sartifikeetii qabu, nama digirii qabu, maastarsii qabu inni kwantiteetiiviidha. Kompitaantii nama ta'e attituudii gaarii nama qabu oomishuu keessatti illee yuunivarsiitiin keenya ergama guddaa kan irraa ergama isaa hin baha jenneeti yaannaa jechuudha. Dabalataanis qabeenya dandeettii fi ogummaa jiru saayinsii fi teeknooloojiin deeggaramuun bu'aa argamsiisuuf hojjechuun hiyyummaa injifachuuf murteessaa ta'uu ibsan. Kanaafis gaheen nama maraa hojii hojjetaniif xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaa ta'uu himan. Yuunivarsiitichi rakkoolee kenna tajaajilaan wal qabatee alnaamusummaa fi hanqina ga'umsaa abbootii dhimmaa keessummeessuu dhabuun mul'atu furuu irratti leenjii xiyyeeffate kan kennu ta'uu dubbataniiru. Gara biraa poteenshaalii qabnu adda baasne maal qabna maal hin qabnu lafa gahaa qabna waan hedduu kaasuu dandeenya jechuudha. Isa sirriitti xiinxallee gara dinagdeetti jijjiiruu danda'uutu nurra jiraata. Sanallee karaa barnoota keenyas haa ta'u leenjii keenya irratti irree fookasii goonneeti kan nuti irratti kennaa jirru jechuudha. So inni guddaan yeroo gabaabaa keessatti yaan fiizikaal poolisii akka naashinaaliitti akka biyyaatti wanti hojjetamu warri isaan ilaallatu hojjechaa jiran akkuma jirutti ta'e loongi termi yookaan yeroo dheeraatti garuu biyyi kun kan isheen hiyyummaa keessaa bahuu dandeessu humna qabdu fayyadamte oomishtummaa ishee dabaluutu irra jiraata. Oomishuu qabdi jechuudha. Oomishuun immoo dafqa barbaada jechuudha. Akkuma amma jalqabame kana qamadii haa jennu ruuzii haa jennu homa waan jalqabne kana hunda kan amma leemaati jennee jalqabne kana lukkuu kuduraa fuduraa aannan sirriitti xiyyeeffannoo guddaatiin irratti hojjechuu qabna.
Kana gochuu keessatti gahee guddaadha kan nurraa eegamu jennee kan ilaalle akka yuunivarsiitii jechuudha. Because kana galmaan ga'uu keessatti warra murteessoo qaamni lama nu harka jiru jechuudha. Tokkoffaan liidaroota warra gaggeessitoota. Sirriitti hoogganamu taanaan imaammanni yookaan poolisiin ati baastee huma faayidaa hin qabu. So hooggantoonni keenya disipiliiniidhaan harka isaanii qulqulleeffatanii saba isaaniif dafquutu irra jiraata jennee isa kana leenjii moojuulii nuti qopheeffannee leenjisaa jirru keessaa tokko customer service kan jedhu leadership ethics of keessaa qaba. Sanaan gahee guddaa qabna jennee yaadna jechuudha. Karaa biraa siviil sarvaantoota Oromiyaa keessatti akkuma ilaaltan akka biyyaatti rakkoo jira garuu fookasii kan goonu Oromiyaa waan ta'eef kenni tajaajila keenya keessumaatii waggaa darbee kaasee yoo xiyyeeffannoo mootummaan itti kenne waan tokko fooyya'aa dhufanillee kenni tajaajila keenya rakkoo guddaatu qaba jechuudha. Oomishtummaan baay'ee qamadii waan gochuu duwwaa miti. Biiroo keessatti amma namni productiveedha kan jedhu kana ilaalaa jirra waan ta'eef karaa kanaallee gahee guddaa qabnaa jenneeti ilaalaa jirra jechuudha. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin bakkalcha barii keenya har'aa kanumaan goolabamee jira. Waan nu dhaggeeffattaniif galata guddaa qabdu. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeesse Muhammad Guddataan ture. Qophii bakkalcha barii biroon hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Bakkalcha barii. Bakkalcha barii. Qophiin kun walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporation fi Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin bakkalcha barii dhimmoota sochii yuunivarsiitichaatiin walqabatan irratti xiyyeeffachuudhaan FM'oota Faanaa Sallaa 90.0, Faanaa Shaashamannee 103.4, Faanaa Naqamtee 96.1 fi Faanaa Haramaayaa 94.8 torbanitti guyyaa tokko isiniif tamsa'a. Bakkalcha barii. Bakkalcha barii. Galata guddaa qabdu. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeesse Muhammad Guddataan ture. Qophii bakkalcha barii biroon hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Bakkalcha barii. Bakkalcha barii. Qophiin kun walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporation fi Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin bakkalcha barii dhimmoota sochii yuunivarsiitichaatiin walqabatan irratti xiyyeeffachuudhaan FM'oota Faanaa Sallaa 90.0, Faanaa Shaashamannee 103.4, Faanaa Naqamtee 96.1 fi Faanaa Haramaayaa 94.8 torbanitti guyyaa tokko isiniif tamsa'a. Bakkalcha barii. Bakkalcha barii. Beto